مسلم ما نكاه هذا ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يوردان باچو بامنتا Agabaabsunu dubbii tana gabaabsa dubbii tana oofnee gara biraatti ittiin oofnu yoo rakkoon jiraate walumaan teennee haasofna waan nama dhuunfaa waasii fi nama tokko mucayyoo jidduu jiru mucayyoon si jaalachuu ati mucayyoo jaalachuu kuni waan nu galchuu hin jiru si galee waan nama tokkollee galchuu miti haa taatu akka mucaan dubbatetti yaada mataa isaa dubbate waan ta'eef atilleen akkasitti waliin dubbachuu hin dandeenyachuu barbaadeeti galatooma. Amma mee Hamzaa ganna buusteree tana mufannoo sirraa qaba. Actually took me down. Sit down again. Harkani guyyaa yeroo isin laayivii seen tokko namni jalan seene dafii wajjin seeni yeroo isin achi raafuu kenniseen. Abo Asli. What do you mean? Dubbattee kaatee seenee kaaneeti seegu jeeroon tiyya. What the fuck makes you think that, man? You can talk over me, man. Abo kultitti nama gaddarbi ufii jaalata. Sultaa jaayi gaddarbi. Boo deemasi. Deemasi kadhattu gabbu. Deemasi kadhattu na dura dubbattu. Kadhattu na. Akka malee afaan godin salama Hamza mute nan godin gowa arge mute nan godin gowa simarsani jirani mute nan godin nadarbi male stupid mute nan godin sitti ni mujira gowa egeefolu jarri filma tabatu jiran sirratti takka intalara tabatu jirani lama sirratti tabatu jirani sadi wanni inni gode mucaan suni intalatana dirree gubbarra baase akka gatiin isii rakashataatu gode jechuudha lammada egeefolu is kono kuni barnoota egeefolu lammada asxeessa dhufanii irra guddinni isaanii kijiba si marsanii yoo dubbatte qaawweetti makka bajaajaa nama waa'ee kijiba dubbatte waan maal jedhame osatu gartee akka waltaan gartee gidee qaalichi wal dubbatan immoo ni jidduun seen ati kabajaan dubbatte eeyyutti kijiba naasaa jira filma keessa kana na qofaa beeku osatuyyuu usatu gidee as dubbatin dubbattu gidee naan dubbatu ati kabajaan dubbattu asii kabajaan dubbatte maa kan waan usatu jedhatuyyuu dubbatte kadhattula ati kabajaa qabda duqee taabi aboo Hamza gabbuusi kan maal abbaa kee fiddate saree ana kimi fala beta anafis dubbadha nam tokko hin jedhe nam tokko illee na dubbadha hin jedhe dhimma biraa qabdanii wada Hamza wato hivi imebwa muleza mana bana wannan hivi imebu baka isati kama mungkin tane ummanni keenya jala jiru tonni nu bachuu qabu Hamza haji nama nagaa kan ta'e hundi keessan yoo beektu dhugaa rabbi dubbachuudha wallahi Hamzaan kayroo dhuma keessa jiraachuudha yoo eenyuma bartani malee nama kabajaa socho'u as keessatti nama takka guyyaa tokko waa balleesseera jedhamee irratti duulamee yookiin dalalamee beeku miti kalas bakka dhaaba Ahmaditti ol dhiyaatanu Ahmadii dhiisii hadharraa kaasiitii waa'ee Hamzaarraa hin dubbatin jedha yoo danda'ame walitti bidaa araarsa yoo hin danda'amne immoo Hamzaa ati waa'ee isaa lammatan dubbatin inni illee lammata waa'ee keetiin dubbatin yoo danda'ame keessaan namoonni isinitti dhiyaatanu walitti hin arganu kanuma gabaabaatti Hamza kanas kana booddee hin dubbata jedhee yaadu'an yoo ajanda barbaachise malee مبارك موسى يا لا جهاد كان كبريدا اما لا موسى انه حمزه بليز انا نفسي دران لي ولين بينو ربي ولين فيده فيسبوك كان سيبر سو كان اسي نمبر كان كنا يرغي سي في احمد يوجر انا تو دبتا بليز دبي كان صدر كان من كات ولد قبو برباچسو انا وجين دبنا حمزه بقى انا سي وليناسا احمد نيله كان بودي يوني مقا كان كاسه وان كيدي تكدبته انا تو ريسبونسبيلتي فدتا kanaafuu akkuma Mubaarak jedhe dubbii kana asumatti tika amma kananis khanamne waggaa kana guutuu haadha faatee fuuleetti taphatee ji'a halkanii guyyaa dalagaa godhatee namni rabbee narraa wallisaa tureewu guyyaa takka gabbeen dubbanne guyyaa takka mee reediin kun hiriyaa kiyyaa saahiba akka kiyyaati dhiiruma akka kiyyaati dheengatta rakkoo ajandaa xiqqaa takka jaartii isaa taa'uu fedhe abbaa fedhe duuba naajee jiraachuu danda'u gabbahanii girisaan itti wanyaan reediin obsuu dadhabee gabbee soqatti firraa godhe
ani waggaa guutuun obsee deemu jira akka dhiiraa tokkotti waan takka waan inni namatti nama afaan takkaa gabbee deebisaa namaa deebisuuf yaalii godheen beeku aslii kanaa wajji teenya guyyaa takka aslii gabbeelee dubbachuun taa'uun jaan nun oola reediin kana nama hundaan waanuma takkaa gabbee dubbachuun taa'uun jaan yoo bakka namatti hin bu'u galgalaa ganama akka waan abbaan isaanii ni khana godhe abbaa khani galgalaa ganama khani khana olii gayyaa mataa gubbaan ayyee amma keessa qotee kuni dhufee bar Hamzaa irraa osoo dhiichisaa oolee bulee Hamzaa naan kan takka waan kaasoo isaatti ni saba keessa qotee maal inni haasabeeta akka waan gartee na beeku wayii an dhalachuu isaa tokko takkaan beekne maal abbaa keetiiti feetaa ijoollee teenya tasi komandoo akkana qoota waay Hamza bar arin kan kenu yani kan kesiri amma lale amma saime kan keti jettu eno ready net amma jettu o dubbate nani nuf kabachisemi atillen kan ambodde uf kabachisterta inni maqaa kan ke hinkaasu anamma Ahmadin achirratti argimare social media kanarratti argimare guyyaa tokko hello assalamu alaikum walin jenneen ben dugat ari kana keessa bay sababa kan keeti amma namni biraa karaa biraatiin deebi'ee wal dhabaa jira waan hin taanetu deemaa jira tanumaatu yoo ajandaa uma ergite tanumaatu ajandaa ta'ee booddee namni wal arrabsa Hamza adara ummatuma bal'aa kana jeniti ummatuma Hamza ken ifama from sa nimbo bakka dalagaa jira telefoona kana birallee turre telefoona kan harkaa qaba ifama walid deebine keessan telefoona sika from sa afon kuno busy na godhu jiran telefoona kan irra dawalaniiti maatiin ni ganna jira dhaa loodee hundi khaysanu يا نبوسي أمدا تلفون برانتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبجو لندا جرغن يا ربي يا دبدو أمزا يو نايم دايني دبد أغلتو مولفات أني كإسين غافدو إسين وري ديراكو نيكا غستي سنتن أرارا بوسو في مو جري أمو في غستي سنتن akka aadaa teennatitti dhiirri yeroo gastii seentu dubbii qabbaneessiti malee dubbii hin dhoowwiftu. Isin seentanii Hamzaa duraanuu aarii qabu jala tuuxaniif ibidda gartee yoo inni bobahuu didu yoo inni aare heddummeessu jala tuqanii fi bakkisanii bobeessanii jechuudha. TikTok kanarratti isin warri dhiiraa yeroo gastii nama wal dhabee seentan yoo dandeettan nama sana raarsa yoo kan ammoo gastii nama san cufsiisaa baha. Hamzaa miira keessa jira. Hamzaa gaafii takkaan sii qabu obboleessa kiyya. Nami akkasiin jedhe sun abdii. Daqiiqaa 5 qofaan isinirraa fudhadha. Nami akkasiin jedhe sun abdii. Abdii personaalii itti bilbiltee gaafatuu nama dandeettu. Inni biraa ammoo namni yoo aaru yoo miira keessa seenu waan akkasiisan yaadatu. Takkaffaa inni abbaa ashittiiti tokko. Lammaffaa inni abbaa haadha faateeti lama. Wanni inni dubra tanarraa qabu tokkochi hin jiru. Yoo lafaa fi gosummaa fi ganda taate malee. Inni dubra tana bakka hin bu'u. Dubra tana kasii kennu isaa miti. Sitti heerumsiisu isaa miti. Dubri lamaanuu wal bira yoo si jaalattee sitti heerumtee ati dandeettii isaan fuutee bulfachuudhaa qabaatte. Eenyumtuu si dhooguu hin danda'u. Eenyumtuu si dura dhaabbachuu hin danda'u. Maaliifi gosti gosa walirraa fuutu waan taateef jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyyaa akkuma duraan obsitee teettu sanitti akkuma duraan akka dhiiraatitti mudhii hidhattee obsitee onnee dhiiraatiin obsaan guutamtee taa'aa jirtu sanitti ammallee obsii taa'i. Hanganumaan si dhaabbadhaa galatoomi ulfaadhu. Girri dhiisa amma waan kana ajandaa gootanii asii achiin deemina. Waan fokkataadha waan akkana ummata ofiifuu ajandaa dhabee yaa rabbi ajandaa nuuf fidi ajandaa gandaa barbaannaa eessan nama ganda walitti buufna jedhee asirraa mataa halkanii guyyaa oobjuu harka ol qabee du'aayii godhataa jiru rabbiin teetana fidee jidduu buusee jechuudha. Amma warra alhamdulillahi ka rabbi tana nuuf fidee jedheetiin sujuuda bu'u jiru jira. Jara keenya tun ajandaan taatu ajandaa biraa barbaaddadhaadha. Hamzaa kenna waa irra taa'imee waa nuu bani mee baaroo tala warra soddaa san nuu bani takkaan gajafna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raama geeffatte? Geeffadhe.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلا شراك يا سلا أوه سينجل جا ناموس أنتا يدبر كنا مانتي دبر يه وبيخو كروبان أين ترى سينه سكلين جرام زيزو كن جرام يسوق يعني نديكم ولا ما شوفوا نديكم ولا ما تبدا واني نديبه taka muchaka lena jaba sodda ke nakana lena jaba muchattin tenna ardaten nakena dalate banit dalate kakani gatafte nama tokkongaltu waye muchattitin taka muchatti waye dimasi isiti firra dubat wanni anjadu darana ya saba biyinu kofle jahilinu kofle ulamai kofalte nu ajabte beka bollala nu kofalte ya mara malif agenda walitti bafne malu maf kara walitti saqne wanni nuti wal abara oluf asirra wala rabsa oluf mal yaro amma kanatti rakko ummati kenna ke jiru rakko ummata wallaga rakko ummata hararge rakko ummata oromia kuta kuda tokko kes rakko tujira ya yaro hunduma malu maf agenda nuti baftani bismillah alayk mali san uma namati mi yero hunda watadini nunyatu bafam banate nunyatu dem sanit asirra agenda nuti umen nutfida kanafi yo dan dahame imana malama yote ahmadi fi haqqan hamzan lama tikal timate ke safidu dandahan asir rafidani nama kuma lama kuma sajirati dubatte achi ke sa immo ka ajanda barbad kadalaga dabe fudate ajanda kana mana banate mana badise achirratti nama rabsa ola mar fuda qayetti galche gaddatti galte ilman afran kallolen saidi fi qabate ilmasi commando ti lola banti tasi commando len asi qabate ijolle agenda banate ta afran kallotit walitti dukaasa banti dikta kana rajiro hanga yomitti wal salfifna hanga yomitti wal diqqesina agenda na malamati jenne saati me kamulu andalaga chakafadde bar mu madumatti wallahi ina jabe saati lama ol mali si bari wan kana wanne hagana turun jalan sodda zido qiyasi afan le dubade wan kana hagana turun jalan namichi wala manatti ole khale ashaye abafada afita dun kuba kabanini an kuba kababar dubbi kuba kamna garu dubbin tun dubbi asgahu qabdu mi dubbi asgetu le mi dubbi tana muchara kas gode mi at yoni wallala ta atin wallala walin taun qabdu kanafu wanni an mu'amalle an akazizo tit wanni an ummata kana dam بالله عليك وان اتي امانت دت صدادات نمني امانتي كم ننجرو فيتو دكا غبري فيتو مكا غبري وان فيتو غبريتي وان اتي امانت سن نفجي سجت امانت بالله عليك اجندانو تنوميناتي اما كناك سبانه اما امته ولغا هدبنو اما ilman tulama hadubbannu imma ilman borana guji hadubbannu imma ilman bale tasiko mando hadubbannuti ummanni belan dumatajira ummanni fintale yida dumatajira hanga yomi agenda walitti bafne nuti asirra wal nyanna dinni achinu nyaka kanafi amza ken wanu gotu sijalan nasika bajna intala kasike nu sodda kafila tusi kanata ajettes siwalin hasahajirtu muchatti walin fitadduti yo riski kesa walin jirate nuti jalqaba wan dubbi asumarra ka qosati finne akkuma qosatitti tabati takuma gafa hada fate san godana asumarra pranki godani akkasumatti tabacha turre yo wanni gara siresitti demte abbon talte abba qabdi hada qabdi arda qabdi gosa qabdi kanafi gosanga atte ingafattati wangot ammuma ol sensisiti namuma odesu kana gacabsuufi agenda nakka nutti numamne ashitille wandu battu atille saati amma kana raqabiti mana kana cufi bahiti lamatan dubatin responsibility ati fitatte khate akami mana kana cufi dubbanne ganada gafi kamna me gafi kamna gafi kamna mana kana cufi chumma malle jura
yeroo teenya Hamza garuu ati wanni kuni sirrii miti Hamza yeroo teenya me no wanna ana tuta Hamza amma nama kabaje Hamza nama nan kabaje amma gumeka ganna buste Hamza gumeka ganna buste Hamza Suuta tuudaayi haafita tu ziizoon haafita yaada kennadhaa namni hundi nama tokko wallageeffadhaa maqaa Jawaar siyaasaat keessatti illee maqaa Jawaar kaaftu malee sinto waa'ee nama ol dhabe keessatti maqaa Jawaar maal si'a godhu barbaadde amma fokus godhe dubbirratti Jawaar dhiisiti fokus godhe amma waa'ee Jawaar dhiisiti waa'ee Jawaar dhiisiti Jawaar kamar si godhu waa'ee Jawaar dhiisi soddaa waa'ee Jawaar dhiisi soddaa taanee jira soddaa taanee jira wanni ati Jawaarin sababattee ilmaan si komaandoo arrabsuuf deemte yeroo mara ilmaan si Zizo xiqqoo dhaabu Zizo suuta jee miira soddaa suuta jee Mira keessa bee soddaa mira keessa bee no harargee mootanii jirtan dubartiin jaalala harargee mootee jirti guduraatii fi duraan arsii jechaa turtanii amma harargee mootee jaalala harargee mootee jirti moonee jirra ararra jalqabnee dhiirti harargee mootee jirti dubartii ati lammata maqaa Jawaartu girgiri carraa olii Zizo daqiiqaa kan karaabadhume yaada kennanna no ila maadi maal seetan laala ma inni gabboyee mi abbaan rabshaa gabboyee miti la ziizo maal gochuu qawween malee Jawaar hariyyaa isaatii miti bakka inni oole in ooluuti bakka inni itti sakkare mana farshaanaa dhaqee hin sakkaruuti maal gochuu maqaa Jawaar kan yeroo hundaa siyaasa fayyadamu keessatti gabbuusee bara isa gabbuusee nurraa gabbuusee bakka ayyee amma dhaabbadume yeroo takka miira keessaa bahis suuta wallageeffachaa Zizo keenya naariin atiis carraa nu kenna eenyu dubbachuu deema loodee maali loodee haa dubbatu loodee na dura seene no walitti carraa nu kenna isin hundi nu rahma maal lama irra deebino suwastennu dhugaa rabbi isin gabbuusuu barbaada lama irra deebiin maal jechu ani dubartiidha dabadhu na kabajina dhageeffadhu waan sin jedhu yoo isin warra si kabanye bar carraa seene walaa dhageeffannu karaa hundi keenyaayyuu waan nuti dhagaame dubbachuuf deemna akka dhiiraatitti dubbadhaa akka carraa nuuf kenne rahimaa teenya akka daa'imaatti walitti wacinaati suuta akka dhiiraatitti dubbadhaa ol dhageeffachaa waliin hin lolina akka ijoollee xixiqqoo deekera keessa jirtummaa waliin wacanii maqaa dhiiraa balleessita na'uusu billa. Ayyee loodee kiyya dubbadhu. Ayyee soddaa kenna atu gurbaa jaalalti qabdee jira deesini soddaan hojjedhe osoo soddummaa obboleessoo soddummaan akkanaa miti ganaa bitilibsii uffannaa alumii maalolli jechuu barbaadu galatoo walfaadhaa waras keessa jirtanii ajandaan samoona kanan turre ajandaa haarawatu gadi ba'ee arrabmoo jechuudha ani jechuu barbaadu baay'ee keessa deemuun barbaadu warroota immoo as keessa seenanii sabaaf saba gandaaf ganda walitti buusuudhaaf carraaqqii akkasii yoo godham taate gadi buuse akkanumatti galatoon ulfaadhu ani amma loon isin jedhu Oromooti Zizo waan mara keessa deemee jira irra deemuun barbaadu ajandaa hedduu qabna akka sabaatitti jechuudha waan san irratti ati xiyyeeffannu Hamzaa ko waa hedduutu jira guyyaan kun immoo har'arraa qabee jechuudha guyyaa Hacaaluu Hundeessaa goota keenyatti yaadannuudha guyyaa 4-5 kana jechuudha hundi keessanuu profaayilii Hacaaluu keenyaa goota keenyaa godhadhaati guyyaa 22 irraa hanga 29 sagantaa isaati jechuudha sagantaa achee keenyatti yaadannuudha waan biraa keessa gandaa fi maalii keessa deemnitiin wallolluuf walitti iyyinu kana keessa haa baanu na dhagaa jirtuun dubbatu sadagaa jirra loode kanaafu okay rabbi sodaadhaati waa hedduun nu jira akka sabaatitti miidiyaa kanarraa bannee jirra namuu manuma banateeti wal arrabsuu walochuu kanatti deemee jira warra nafxanyaan itti jirtu agartanii seenaa Oromoo borcuu waan adda addaa keessa seenanii Oromoo maqaa balleessuurra jiranii uummanni Oromoo manatti galee jira ka jirullee immoo geemimaaf waan adda addaatitti jirra samoonii kana miidiyaan qabbanaa'ee jira kanaafu waan kana dhiisaati gara saba keessanii sagalee ta'uuf saba keessaniif gara na deebi'aa isiniin jedha asumaan dhaamsa Hacaaluu Hundeessaa goota keenyaa akka banyu guyyaa 2-3 kana
Profile jira dhagalatu Hamza keenya sodaadha. Kootu sirnaan nuti kootu sii kennina intala. Waa hedduu qabna. Ma si komando kanaaf rakkina qabnu isin jaalanna Oromoo hundaan jaalanna. Kanaafuu seeraan kootu nutti adaadaa eessuma abbaa obboleessa gosa uffisiiti kootu nuti dibsi nutti bahe. Suufaan nuti kootu sii kennina intalli gurguddaa jechuudha. Galatoo ulfaadhaa. Ajandaa barbaada namni kenna ajandaa samuun jiru kanumaaf baay'atee dhufa. Galatoo ulfaadhaa hundi keessanuu irras keessattan. Thank you, Hamza. Namni martuu waa dubbate callisee beekamaan dhaggeeffachuu jira. Atiin kana man dubbatanii jiramoo mallee nama maraafuyyuu kabaja. Anillee dubbaddu gargar seenee funuman dubbadhaa dubartii Rahmaa Maree nama biraa keessatti nagarre. Haa dubbaddu. Qoy maadii si dura jira kiyyaan si dura jira hin dubbanne isaanii haa dubbatanii qoy. Ayya. Ish. Hiro, assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Hamzaka. Akkuma laaltee gartuu kana nagaa jirtaati. Alhamdulillah, baga jiraatu. Alhamdulillah. Bareeduudha. Maal jechuu barbaade asirratti mucaan kaleessa dhaggeeffachaa ture anilleeni dhugaadha. Akka malee si arrabse. So waan reality video lafa jirtu. Waan hamtuu illee jedhee jira. Dursa akkuma wanni itti dhufee achi booda waan harkaa babba'u eegalte. So mucayyoon deemtee ana bakka nan buutu an nama guddaadha. Nama faamilii qabu, nama haadha abbaan kiyya ni qabu tokko. Maaltu sibiila jetteeni. Inni garuu dhaga'uu dideetuma lolaa ture. Qabu wantoota baay'ee jechaa ture. Haa ta'u atiin ammoo baga waan hundaayyuu obsitee biraatiin akkuma gartee waggootan dabra'uudha baadha faatiifsee miidiyaa kanarratti koomentii haa ta'u viidiyoo haa ta'uti guyyarraan ilaallaa akkuma just akkuma faniidhaa fi miidiyaa irratti waliin qalladdan malee wanni ati biroo fuutillee hin jiru. Kana waan ajandaa ta'ullee natti fakkaatuun jaanni obboleessa kiyya qaaliidha. Yayyuu ammoo yoo barbaadde sima wajjii walii jetta malee wanni miti. Akkanumaan jira obboleessa kiyya. Galatoomuu ulfaadhu Habibi. Maadii mee atillee yaanta takka dubbatti waan kana kana dheeressuun barbaadu. Anillee yaada tokko lama dubbachuun barbaada. Isinillee waa baay'ee dubbatanii nuu fi nuti ijoolleen Harargeetii fi ijoolleen Sikkoof Mandoo obbolaadha. Akkasuma mallee soddaadha. Soddaawwan keenya ni kabajna ni jaallanna. Garuu ammoo ashitti erguma Hamzaan itti dhaqee akkanatti isinitti bareeddee akkanatti waa hunda isinitti taatee sooshaal miidiyaa irratti waa isii dubbachuu jalqabdammoo duraan eessa jirtanii namoonni amma ajandaa kana godhatanii lafaa kaatan. Hamzaa yoo ta'e dargaggeessaa dhaabbata guutaa hanga 4 fuudhuu danda'a takkaa fi 2 miti. Kanaaf namoonni waa'ee kanarraa dubbachaa jirtanii dhugaadha waa baay'ee illee dubbattanii dubbiin baay'atteef illee harreetti hin fe'anii. Nuti obboleewwan keenya Sikkoof Mandoo ni jaallannaa ni kabajnaas kaleessaas arraas obboleewwan keenya waliin aanolee fi calanqoo irratti harmaa fi harkaas muramne. Kanaaf ammoo namoonni obboleewwan kana lamaan ajandaa godhatanii walitti duruu barbaadanii asuma irratti nurraa dhaabbadhaadha. Waa'een kuni isin hin ilaallatu. Intala yoo taate haadhaa fi abbaa qabdi. Isin warri miidiyaa waan kana keessaa bahan isin jechuu barbaada. Jarri kun lamaan erga isaan liivii jalqabanii himoo ka maadii kiyya shabakaa illee si qaqqabaa jira. Bakka silaa namni dubbatu siif fidee wayii. Yaa. Nasri aanolee tokko aaree kutee moo. Rahma, in dubbata boon dubbattaree nagalaan dubbatin
Tinggal seromsa, carang kain talabadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni azirati arkamtan hunda keessanu akkam jirtan. Harka fuunee miilallee itti hidhaane. Maalii tokko waa lama dubbachuu dhufe tokko baatiin wayiin guyyaan keessa jiru kuni guyyaa haacaa keenyatti yaadannu. Guyyaa haacaaloo guyyaa Oromoon itti boochee guyyaa Oromoon itti gaddite. Kan itti yaadannu jechuun guyyaa gaddi guddaan nurra gahee guyyaa kanaan osoo silaa wal arrabsuu baattanii ajandaa uumuu baattanii guyyaa kana nuuf kabajanii bareeda ture. Lammaffaa kaniin dubbachuu barbaadu ajandaa keessan keessa ustanii Jawaar Mohammadiin fidina. Ajandaa isinitti tole Jawaar Mohammad takka dubbattan Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad keessaa fuudhaa. Jawaar Mohammad isin hin jaarre, isin hin guddifne, isin hin dalle. Akkuma nama keessanii tokkotti nama iftee jiraatudha. Saniifuu waa hunda keessa rakkinni tokko yoo dhufe Jawaar Mohammad keessaa hanqatu. Jawaar isin hin dalle, isin hin nyaachisu, isin hin obaasu. Waa'ee Jawaar Mohammad harka keessaa fudhadhaa. Of taa'aatii rakkina mataa keessanii ofirratti danda'a jiraadhaa. Lammaffaa immoo waan dubbattan irratti